kun maal jechuudha biddeenaa sara buufachuun Ugaarabbi ilma geemii kana irratti raacha ituu hin ajaa'ibsifatiin ituu hin dinqisifatiin bira darbuu hin danda'u. Ugaarabbi raacha koo jaallatamaa namaa. Raachuun waan ajaa'ibaa hojjetee jira. Yaa waaqa kooti nagaa buusi dubartoonni Itoophiyaa biyya Arabaa deeman akkanatti 50 taaptaap godhatanii Arabni walii qabatu. Dubartoota lama nama torbaan shamarran keenya akkasii. Keetichi kun maraatu malee duu jinni maal keessa baata ta'e taate buu jinni seente maal goota shamarran duwwaa hunduu kullaa jira laatu ishee. Sheeki maal taatan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oroshoo akkam naaf jirtu. Jiruun jireenya afyaan akkamni isin jedha har'as viidiyoo kabraa isin qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashaanis yookaan ittiin fataa zanaa jennu isin qabadhee dhufeetan jira. Egaa sila guyyaa immoo chaanaalii sanatti maaf hin gadhiistu Oro vloogii irratti maaf hin gadhiistu naan jira turtanii achirratti piraankii tokko isiniif dalageetan jira. Piraankii ajaa'ibaa wayii dhaqaa laala Oro vloogii irratti jechaadha. Warreen magariisa chaanaalii kanatti haarawaa dhuftan subscribe godhaati maatii channel kana ta'an isiniin jedha 50 seenuu fi hundi keessan warri haaraa taatan subscribe gochuun dagatina video kana illee like tuqa like kuma tokkoof 500 meemuu hundi keessan irraanfatina hundi keessan hin dagatina baay'ee ibsaan hin jiru har'a calam jedhanii isinii deebi'ee malee ibsaan hin jiru dukkana argite xiqqoo foolli kooyyuu isinitti dukkana hiree tayyaadha waaw atuun naasa'u ibsaan dhufee jira akkuma argitan ibsaan nu dhufee jira atuma naasa'u jechaadha ibsaan nu dhufee jira thank you galatoomaa jechuu barbaannaa nu dhaga'e natti fakkaata nama kumatu hin jaallatu akkasii gara viidiyoo biroo isma shamarran tokko kabajaa siitiin sitti dhuftu taanaan kabajaa si fudhattee sitti neerumtu taanaan natu siin jedhee jaartii 3-4 irratti fuudhi kana qoshaashaa mee waa tokko dubbattu والله لا تسين جري رتفوت بالغي كنره ورب الغاوي يمرنو نانتا ورسا كفر دويرو توكو محمد خروفني نرتفوت يتلا كوان كبجان نتوي كبجان زي كبتنتوي نرتفوت شلانكو سرتفو بالغتي akasi sheri wali wogolati barakallahu fiikum maayo zeddoon kana jennaani kana namoonni baay'ee irratti yamaa jira oo baay'ee irratti dubbatamaa jira kana wal qabatee jechaadha yoo kabaja siitiin dhufte siyyuu ko irratti fuudhuun nu eeyyameera baay'isoo dhiisaa ana kana wal qabatee kunoo zeddoo irratti duula bananii jiru shamarran tokko kabajaa siitiin sitti dhuftu taa'ee kabajaa si fudhattee jaartii 3-4 irratti qabu kana qoshaashaa zemii waa tokko dubartiin qoshaashaadha jettee dhugaadha sifaana kan akka kee faana waamamne qoshaashaa ta'an argitee attamiti viidiyoo kee kan hoteelli Dubaay sinamne an akka sangaa hamooleetti kennanii dhiira hafaan keessa luugaa deemtu situ haadaaf safuun harkatti balleessee dubartiin sababa keetiin arrabsamte dhugaa rabbi sifaana arrabsamne sifaana dubartii jedhamne waamamne an akka kee faana dubartii jedhamne waamamne arrabsamne arrammoo gadi baate dubartiin durbummaa hin qabne ati dubartii otoo taate dubartii kabajaan heerumte otoo taate waa'ee dubartii irraa gadi baatee naasoftu waamte durbummaayyuu arraba kee irra hin dhufu kanarraa naasoftu salphoo dhala salphattu ana kee kana abbaa fi haadhallee manatti arrabsisiiftu ana kee kana kan oromummaatti illee nu saalfachiifte sarxee intala barandaatti guddatte jechuudha kan akka kee kana dawaa gochuu keetii atam gaala feenxa intala abbaan arge godhatetti fincaa deemutu gadi baate dubartiin qoshaashaadha dubartii jecha jedhu dura eenyummaa isaa qoradhu dubartiin haadha gootaati haadha dhiiraati qoshee an akka kee miti jechaadha of kabaji bakka kaleessa waan dalagaa hote seenaan kee tokko lamaan nu harka jira waan ta'eef kabajaa ofitti huumi akkamitti dubartii qeeqxaati wihida waa godhu faa gadi ba'anii dingiliin heerumanii isaanoo halaala godhatanii heerumanoo isaanoo ammoo kattoof diraa ba'e guyyaa Dubaayitti hoteelli sinamne daggalli sinamne bahaarri sinamne bakka argetti kan yaabamaa deemu siidha malee dubartii miti dubartii gaafa jettu nama rakkoo irraa qabdu yoo jiraate tokkittii sana adda baafadhu dubbadhu kanarra immoo dubartii hunda walitti qabdee naasa'iin habiibti of kabajaa ofittuun didda taanaan immoo kan kana caalu tokko lamaan gadi sii guurra jechaadha mistira kee qoshaasha afaan kaminati dubartiitti dubbatu maa inni akkasitti arrabsoon kun ariin moo kanaan dura qiimii wayii irraa qabda
kana ndura dalan so ima irraan abdu akkasitti arrabsitee mucaa mutut goote gadhiifte yoo inni siin jette ko yoo dhugumam akkuma dhiirri hojjetee cinqamee achi fachi deemee birrii fidu jechaadha isin fuudhee birrii fidee mana ijaarrate isin fuudhu jechaadha isinis kabaja keessan itti dhaquu qabdu sirrii jette baay'ee garuu immoo arrabsuun kun ariin baay'ee konfiidensii qabdi natti fakkaata jeddoon ofiisiitii konfiidensii qabaattu malee akkamitti baatee durbummaa waan arge jettee dubbatti akka sedhee yaaduun maaliif haa ta'u haa ta'u kunoo durba laalaalaa. Hojiin tuffatinaa warri dubartootaa kun guddinni karaadhuma xiqqoorraan dhufe waan ta'eef kun ani kana hojjedheetan mana koo bulchadhaa immoo koon ittiin guddifadhaa hojiin filan dhugaa kun kanuma dhiiraa hojjennee jiraachaa jirra hojjedhaa namni tokkoyyuu Itoophiyaa warri taatan hojiin tuffatinaa hojii tuffachuun kan tokkoyyuu fayyadu kun ani amma jechuudha yeroon asii ba'ee faayidheetan dhiqadhee dibadhee mana koo tangalaa mana koos nan jiraachi fadhaa kunoo gaa kanuma hojjedhee jiraachaa jira innaa gobozoomeera mitiire kanuma baruu kan koyyuu waan tokkodha difratiidhaan hin barama wanti hin baramne hin jiru warri dubaraa waan tokko hin sodaatinaati hojii kana bara hojjedha bakka laayik foloo sheer kooppilingi godhaatii kana akkasiin na guddistan barbaada kanumaaniyyuu. Ilaa argitanii durba akkasii hojiitti yeellaani. Lala durba jechuun lala ofitti yeellaani kana hojii ofii xiqqaatus maal ta'us xurattus fokkistus bareeddus kan ofitti yeellaani jechaadha akkas ilaa meemee harka rukunnaaf al tokko harka rukunnaaf. Yaa waaqa kootti nagaa buusi dubartoonni Itoophiyaa biyya Arabaa deeman akkanatti 50 taaptaap godhatanii Arabni walii qabattee bira teetti lama nama torbaan itti fayyadamanii. Argitanii wanta kana maal jedhanii gadhiisu dubartoonni biyya keenya dubartoota biyya keenya arrabsaa jira jechaadha. Nama torbaan akkasitti godhu durba nama lama nama torbaan akkasitti taphatu waan arge jedhee viidiyoo godhee gadhiise jechaadha. Innis badii qaba jechaadha baay'isee. Wanta kana inni akkas godhus badii guddaa qaba jechaadha. Maaliif innis keessa jira. Tokkoffaa dubartoota keenya arrabsiisaara lammaffaa immoo waan akkasii maaliif riikaardi godhee gadhiisa maaliif maqaa balleessa iddoo tokko nama jibbisiisa kun. ما أفوت ويا إنسان وبارك ما جيمي كان رات راتشة إتو إن جاب سفتي إتو إن سفتي برندر بونا وبارك راتشة كو جالة تمانا ما وبا غير لابس أنا ما وجاك من وجرات جيمي كان رات dubartoonni lama raachee itti waliin ta'anii aati tokko itti dhufte arraa daa'ima koo na jalaa dhukkubaa geemiin nama tokko illee na taphachiisaa jennaan dubartoonni kun lamaan dhiisanii baanaan rakkoon qabu amma dhumaatti nan taphachiisaa jedhe raacheen gadi taa'ee taphachiise warri naaf giftii naaf kennitan anaaf hin kenninaa gara ishee deemaati isheedhaaf kennaa jedhe dhugaa rabbi tasgabbiidhaan ishee taa'ee taphachiise dhugaa haati kun imimmaan qabachuu dadhabde gammachuudhaaf dhugaa rabbi sitti hima raachee koo jaallatamaanuma dhugaa rabbi. Akkuma asirratti dhageessanii gaaraachuu tasfaa'ee si beekna akkasii oromummaa jechuun akkasii baay'isoo hedduu tokkoon jaalladha raachuu hedduu tokkoon kabajas maaliif asirratti geemii taphataa turanii viidiyoon kun maal ibsa viidiyoo kanarratti geemii taphataa turanii geemii taphataa jiran sanarratti qaalittiin tokko arabaa dhuftee galtee mucaakoon dhukkubsiisaa jira mucaakoon ittiin yaalsifadha geemii tokko na taphachiisaa jettee jarri kaan ala jarri bahaa annan taphachiisaa jedhee qaalittii kan taphachiisee gammachiisee boossisee jechaadha laalaa. How are you? Salaam alaikum. وعليكم السلام. كيفكم؟ تعالوا لي جولة أمانة لا تخرجون. كل ما أفوت ويا واحد ينهزم مني. الله يوفقكم. الله يوفقكم يا طيبين. إيش بيكم؟ كل ما أفوت ويا إنسان يخرجني. لا يسن الجنة يا رب الله ينطيكم. حلمي قف تقول مشان البيبي. يا رب عندي بيبي مريض. آمين آمين يا اسماء. يا رب جنات يا رب جنات. عندك حدوي الله ينطيكم يا رب. ሊዲያና የኔ እናት ሊዲያና የኔ እናት እንደዚህ ነው እንጂ
Lydia Nayena, thank you so much. Thank you so much, Lydia Nayena. يا رب حلمي كيف تقول يا رب إن شاء الله Lydia Nayena. يا رب يا الله يا رب يا رب يا رب حلمي كيف تقول مشان البيبي دواء ربي يوفقكم يا رب الله يعطيكم Akkuma argitan akkasitti gaa boossee du'aayii kadhattee fi jechaadha. Hedduu tokko garaa nama nyaatti, hedduu tokko namatti tolti. Wallaahi akkuma asirratti argitan jechaadha. Keetichi kun maraatu malee hin dhufu. Jinni maal nama keessaa baasa ta'e isaatti fuul jinni seente. Maal gootaa shamarran duwwaa hunduu kullaa jiran laatu ishee. Nya'imaadha bara. Gammachuudha. Ajnabi hunduu keessa laaluun ni madaadha. Mana faaraan hande. Haadaas. Dhala hinutti bakka akkas jedha. Maal jettu? Bakka ooura ajnabii baala deemanii laaluun ni maa jedhu qara hin dhageessisi. Wanni kun laaluu qaban silaa maal ture buleessoo rabbitu haraama godhe malee ilmoon namoonni gam boqonnaa ta'e akkatu sana bara. Mana illee dhaan agarra. يعني وان سنة لا ريبو كنا رجعت علمي نما Rabbi ummatu baasee barri tas. Wallahi kaleessa wallahi filtira jechuudha kaleessa filtira kaleessa nama nyaachuun dhabe wallahi S25 diraama kuma buriin bitameenna wallahi. Bakka kiyya Fatihaa Feeri. Egaa akkuma argitan wamtina sheekicha ofii ragaa baafataayi. Gudii dhabbo. Bocha molela no ya fikir gannas Inni kun homaa saamuun qabu. Ani yoo mana asoo narkaa bade inni kun. Kutatee nyaata sayyuu. Akkuma Oromoo ta'e. Egaa viidiyoodhaaf qabdee dhufu kana fakkaataa sitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan koomentii irratti naa barreessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatti walitti deebinutti Oroo Shawuu baay Oroo vlog irratti immoo deemtanii ilaaluu hin dagatinaa.